باش أكبر Buzeetu akkam jirtu fayyaa nagaa keessanii galanni waaqayyoof haa ta'u ani baay'ee nagaadha baga nagaa taata baga har'a geessanii baay'ee tokko isin yaannanumaan dhufe har'a yeroo dheeraadhaaf viidiyoodhaan akkana dhufe hin beeku barma tokko viidiyoo diit godhee isinii fiduu malee akkasuma isin galateeffachuufan dhufe obboloonni jalqabaa kaastanii hamma guyyaa irratti na hordofaa like share subscribe comment gochuudhaan yaada jajjabinaa naa ka'aa jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha maatii haaraan irra gara chaanala koo dhuftan immoo subscribe gochuudhaan maatii buzeetuu ta'an isiniin jedha chaanala kanarratti sagalee waaqayyoo faarfannaa wanta hafuura keenya jajjabeessuudha kan darbu akkasuma ergaa barbaachisoon tokko illee ni jiru jechuudha kan kanarraa nafee ergaa biraan hin jiru gooftaan isin haa eebbisu faayidaa lubbuu keenyaa caala homtuun jiru biyya lafaa kana gubbaarratti egaa nyaannee dhuguun kan foonii ta'etuma jiru lubbuu keenyaafis immoo waan ta'u sagalee waaqayyoo waliif qooduun baay'ee murteessaadha isiniin jedha namoonni amantaa biraallee na hordofaa kan jirtan waaqayyoo isin haa eebbisu namni kamuu amantii isaatti jabaachuun dirqama isaati dhimma lubbuuti waan ta'eef isiniin jedha hundi keessanuu galatooma tole maal qabattee dhufte har'aa utuma jettanii like share gochuun dagatina maalin qabadhee gidduu keessanitti argame yaa'u biyya lafaa kana keessatti namni chaalenjii garaagaraa qaba chaalenjii kana keessatti immoo yeroon itti muudannoo nurra ga'e keessatti muuxannoo argannu jirra kan ofii keenyaas ta'e kan namoota biroo irraa yeroon itti nuti muuxannoo argannu jirra jechuudha kana keessatti garuu waan nurra ga'e tokko boru akka deebi'ee nurra hin geenyeef barumsa irraa arganne sanarra dhaabbanne jireenya keenya fooyyessuun dirqamadha. Kanaafanii maal isiniin jechuun barbaade gabaabinumatti iyyuu namni jireenya dhuunfaa isaa gaggeeffachuudhaaf waan tokko karoorseetti milkaa'uudhaaf dursa karoorsuu qaba moo dursa murteessuu qaba? Gaaffiidha. Gaaffii kana xiqqoo itti yaada ani yaada kiyyaa kamtu dursa isa jedhu isiniifan qooda dhugaa ta'uusaa soba ta'uusaa itti yaaddanii yaada kan koos fudhattanii yaada kan keessanii kompeer gootanii yookiis wal madaalchistanii kan dursa ta'uu qabu taasisuudhaan qabna jechuudha yoo kanan taane kan dursa ta'uu qabu dhiisnee isa booddee ta'u dursa yoo taasisne haalli jireenya keenya wal gataa ta'a wal nuuf hin qabatu jechuudha maal jechuun barbaade namni tokko biyya lafaa kana gubbaarratti karoora malee hin jiraatu amma fakkeenya ofii keenya fudhachuudhaaf obboloonni gola hambaa karoora tokko malee biyyaa hin baane tarii immoo karoora malee warri biyyaa baanes biyya hormaa deeme yookiin biyya namaatti afaa yookiin biyya abbaa isaatti deebi'ee galaa inni jedhu kun hammas waan karoora hin qabne jechuudha. Maal isiniin jechuun barbaade hojiin hojjetamu tokko karoora malee gaafa hojjetamu murtoorra ga'uunsaa yookiis milkaa'ina bira ga'uunsaa nama rakkisa. Yoo ga'ellee akkamitti akka ga'e maal keessa darbee yoom karoorramee yoom akka milkaa'e akkamitti akka milkaa'e beekuunsaa nama rakkisa. Abbaa milkaa'e sanas rakkisa namni milkaa'e sun immoo boru nama biraatiif barnoota laachuudhaaf tartiiba isaa hin beeku jechuudha. Sababni inni tartiiba isaa hin beekneef jalqaba karoora malee bakka ta'e ga'e waan ta'eef nama karoora hin qabne tokkollee yoo argee karoora godhadhu karooraan jiraadhu yoo karoora keessanaa haalaan hojjattee karoora keessana bira ga'uudhaaf tattaaffii akkasii yoo goote bira geessa waan jedhee nama sana hubachiisuu hin qabu jedhee yaadaan. Maaliif jalqabayyuu namni suni karoora malee chaalenjii akkamii keessa darbee akka bakka ta'e ga'e waan hin beekneef nama biraatiif fakkeenya ta'uu hin danda'u. Namni tokko bakka guddaa wa'ii ga'ee nama biraatiif deebi'ee kan fakkeenya ta'u akkamitti akka achi ga'e beeka. Yoom ka'ee yoom akka achi ga'e waan beekuuf nama biraa tokko gaafa fakkeenya ta'u guyyaa akkasii ka'ee haala akkasii keessa darbeen dhufee kanarra ga'e jedhee tartiibaan chaalenjii jireenya isaa namatti hima. Malee
namni zim jedhee deemu tokko bakki ga'e sun isaafuu maal akka ta'e beekuu dhiisuu danda'a waan ta'eef baay'uma irraa jibbatu. Asumaan mata duraa isaa guutti darbuudhaaf egaa karoora tokko yookiis waan tokko hojjechuudhaaf karoorsuu moo murteessuutu dursa isa jedhufan akka gootti murteessuu dursa. Hojii tokko nan hojjedha jenne itti yaaduudhaan dura hojii kana humni koo danda'a, beekumsi koo danda'a, hojii kana keessatti rakkinni yoo narra ga'e, chaalenjii yoo jiraate, qorumsi yoo jiraate, yoon akkam ta'een darbuu danda'a. Hojiin kunoo hojjedhee achi ga'uudhaaf waggaa ammasii natti fudhachuu danda'a, dadhabbii hangasii natti fudhachuu danda'a jedhee dursa eenyummaa isaa yoo amansiise waan tokko hojjechuu danda'a malee yookiis karoorsuu danda'a malee otoo of hin amansiisin yookiis otoo hin murteessin waan tokko karoorsuun waan tokko hojjechuun murtoo malee yookiis galma ga'iinsa malee hambisa. Yaanni gosiniifaa jira dhedhiinqa. Waan hojjennu tokko karooraan hojjechuun dura ofii keenya amansiisuu murteessaadha. Ga'umsa keenya, obsa qabaachuu keenya, beekumsa keenya, dandeettii keenya, waan nurra ga'e obsuu danda'uu keenya, baachuu danda'uu keenya, erga murteessine, eega amma keenya beekne, eega dandeettii keenya, qabeenya keenya beekne yoo karoorsine, karoorri keenya sun nuuf milkaa'uu danda'a. Sababni isaa beekumsa keenya beeknetti, dandeettii keenya beeknetti, dadhabbii keenya beeknetti amma hojjechuu dandeenyu bakka ga'uu mallu sana ga'uudhaaf karoorsina yoo ta'e waan karoorsine sana bira ga'uu dandeenya. Kanaaf akka gootti waan tokko hojjechuudhaan dura karoorsuudhaan dura ofitti amanamummaa qabaachuun murteessaadha yookiis murtee qabaachuun baay'ee murteessaadha jedha. Yoo murtoon qabnu ta'e namumatu hojjetaadhaaf yoo hojjanne akkatti namni sun hojjetu wanta namni sun hojjetu beekna malee murtoo namni sun qabu karoora namni sun qabu beekuu dhiisuu dandeenya. Namni hojjetaa ija keenyaan argineef yoo hojjanne, namni in deemaa ija keenyaan argineef yoo deemne, waan namni sun deemuuf amma nama sana, murtoo nama sana, dandeettii nama sana, ga'umsa nama sana argachuu hin dandeenye. Yeroo baay'ee namoonni keenya nama hojjetu argineef hojjanne, garuu ga'umsa nama sana, murtoo nama sana, ofitti amanamummaa nama sana beekuu hin dandeenye. Ofitti amanamummaa namaa dandeettii namaa beekuudhaaf dhama'uu dura akka abaluun ta'aadhaaf dhama'uun dura akka ofii keenyaa ta'uun hin dursa. Kanaaf akka ofii keenyaa ta'uu jechuun immoo ofitti amanamummaa mataa keenyaa haa xiqqaatu haa guddatu. Ofitti amanamummaa mataa keenyaatiin yoo hojjanne bakka nu barbaachisu hin geenye. Bakka namni nurraa barbaadu ga'uudhaan dura bakka ofii keenyaa barbaanna. Bakka nu barbaachisu dhaabbachuun bakka nu barbaachisu ga'uun bakka namni nurraa barbaadu ga'uu hin dursa. Yoo bakka ofii keenyaa barbaannu geenye, yoo amma humna keenyaa geenye bakka nama biraa buunee bakka namni nurraa barbaadu tokko iddoo itti namni nu eegu tokko ga'uu dandeenya obboloota ko. Kanaaf karoora dhuunfaa keenyaa milkeessuudhaaf isa karoorsine sanatti jabinaan hojjechuudhaaf ofitti amanamummaa qabaachuun baay'ee murteessaadha. Namni ofitti amanamummaa hin qabne calliseetuma kan deemu asis hin goraa achis hin goraa akkanas hin fakkaata sanas hin fakkaata. Isa dadhabaas hin fakkaata, isa jabaas hin fakkaata, isa beekaas hin fakkaata, isa wallaalaas hin fakkaata. Kanaaf namni ofitti amanamummaa qabu immoo yeroo dadhabbii isaatti dadhabbiidhuma isaa fakkaata, yeroo dandeettii isaatti dandeettuma isaa fakkaata. Maaliif ofitti amanamummaa mataa isaatiin manaa ba'e waan ta'eef. Waan hojjennu keessatti ofitti amanamummaa qabaachuu qabna. Yeroo dadhabbii keenyaatti dadhabbii kooti jennee beeknee jabaachuuf tattaaffii gochuu. Yeroo dandeettii keenyaatti immoo jabina kooti jennee itti caalchisnee jabaachuu qabna. Maaliif akka bishaan gabateerra raafamuu hin qabnu. Bishaan gabateerra raafamu jechuun dhaabbataa miti, dhaabbachuu hin danda'u, taragaaga'uu hin danda'u, waliin galee hordofamu. Akkasuma bishaan bo'oo namoonni baadiyyaa hin beektu. Bishaan bo'oo kan namni seeraan bo'oonsaa karaa inni itti jajallatu kan hin sirreessine bishaan callisee sagantaa malee otoo namni hin barbaadin yaa'u karaa jajallatu hundumaatti karaa bo'oonsaa jajallaa ta'e hundumaatti yaa'aa deema. Lafni itti yaa'u kan bishaan barbaadu kan bishaan hin barbaannetti yaa'aa deema callisee. Eessayyuu fagaachuu hin danda'u bishaan akkasii. Bishaan bo'oonsaa sirnaan ba'ee hin jiraanne fagaachuu hin danda'u. Otoo as goruu otoo achi goruu lafa gogaattis otoo goruu lafa jiidhaattis otoo goruu biqiltuuttis otoo goruu achumaatti dhugamee bada. Kaayyoon keenya murtoo hin qabu.
karooran qabu ofitti amanamummaan qabu yoo ta'e galma nuu ga'uu danda'u. Hojiin nuti hojjennus karooraan hin hojjennu yoo ta'e, galii qabnutti haalaan hin fayyadamnu yoo ta'e akkasumaan nu jalaa ta'a hundisaa. Kanaaf hojii keenya akkasumaan gochuurra dandeettii keenyas akkasumatti gochuurra haalaan ofitti amanamummaadhaan murtoodhaan yoo itti fayyadamne bakka ba'an ga'uu hin dandeenyanis ni jedha. Namni bakka bahee ga'uudhaaf yookiis karoora isaatti milkaa'uudhaaf bakka fuuldura isaa ga'uudhaaf duwwa isaa laaluu dhiisuunis baay'ee murteessaadha. Duwwa namaa wanti jiru isa fuuldura namaaf ta'uu hin danda'u. Duwwa keenya gaafa laallu dadhabbii keenya kaleessaan nutti dhaga'ama. Duwwa keenya gaafa laallu wallaalummaa keenya kaleessaan nutti dhaga'ama. Duwwa keenya gaafa laallu waan dhiisne bira dabarre nutti dhaga'ama. Fuuldura keenya yoo laalle garuu guddina keenya boru, milkaa'umsa keenya boru, nama ta'uu keenya boru, jijjiiramuu keenya boru waan gurguddaatu nutti mul'ata. Kanaaf adeemsa keenya keessatti duwwa keenya isa dadhabbina keenya nutti taasa'u, isa wallaalummaa keenya nutti taasa'u, isa hir'ina keenya nutti taasa'u, durduwwee keenya laaluu dhiisne fuuldura keenyatti yoo abdiidhaan adeemne lafa yaadne sana ga'uu dandeenya. Kanaaf waliin gadee jajallachuun nutti hin jiru akka bishaan sagantaa malee yaa'u. Obboloota kanan isiniin jedha ofitti amanamummaa keenya jabeessuudhaaf amma keenya madaallachuun baay'ee murteessaadha. Nama biraa fakkaachuudhaaf, isa beekaa tokko fakkaachuuf, isa wallaala tokko fakkaachuudhaaf, nama nu madaalle fakkaachuudhaaf dhama otoo hin taane waan na madaalu fakkaachuudhaaf, waan na barbaachisu fakkaachuuf yoon tattaafadhe waan na barbaachisu argadhe tan argama jedheen akkasitti yaadaan. Isinis akkasitti too yaadin gaarii kan jedha kun yaada godha. Duwwa ofii ilaaluun galma ofii nama hanqisa. Macaafa qulqulluu keenya keessaas seera uumamaa boqonnaa 19 gaafa dubbisnu lakkoofsa 12 irraa kaasne seenaa Looxiin argina. Looxii fi haadha manaasaa bara Sodoomiif Gomoraan gargaragaluudhaaf saba sana Waaqayyotti dheekkamee balleessuudhaaf murtoo godhetti Waaqayyo Abrahaamiif jedhee Looxiin oolchuu waan barbaadeef biyya kana keessaa bahi jedhee gaafatti dubbatu Loox murtoo dhabe bahuudhaaf ofitti amanamummaa dhabee in gargaragale yaada isaatiin achi keessa ture. Ammas ergamaan itti deebi'ee lafatti lubbuu kee oolfattutti baqadhu atii fi haati manaan kee ijoolleen kee jedhee. Ijoollee isaa jedhee haadha manaa isaa jedhee bahe garuu duwwa keessan hin ilaalinaa jedheen. Duwwa keessan Sodoomiif Gomoraa gubachuu jira. Duwwa keessan hin ilaalinaati gara fuulduraatti deemaa garatti lubbuu keessan oolfattan sanatti jedheen. Looxii fi ilmaannan isaa haati manaa isaa hin ba'an. Isaan ba'anii yommuu Sodoomiif Gomoraan gubachuudhaaf kaatu haati manaa Loox duwwa ishii ilaalte. Gubachuu Sodoomiif Gomoraa san garagaltee gaafa ilaaltu dhagaa soogiddaa taatee haftee jedha macaafni qulqulluun. Ilaa duwwa keenya waan nu balleessu waan badaatu jira malee waan nu ulfeessu waan nu guddisu miti. Erga baane erga nan hojjedha jenne eega nan karoorse galman ga'a jenne fuuldura keenyaaf murtoo goone duwwa keenyaaf akka nama murtoo hin qabnetti shakkinee duwwa keenya ilaaluun hin barbaachisu. Erga Waaqayyo ba'a gara duwwa keessanii ilaalina lafti isin lubbuu keessan oolfattan lafa amma itti adeemaa jirtani erga jedheeni adeemte akkuma Looxiif akkuma ilmaan Loox sana lubbuu ishii oolfachuu otoo qabdu duwwa ishii ilaaluudhaan dhagaa soogiddaa taatee haati manaa Loox hafte. Ilaame wanti hin jiru ergaa gabaabaan duwwa keessanii ilaalina. Duwwa keenya waan duwwatti nu harkisu jira malee waan fuulduratti nu butu hin jiru. Inni duwwa keenya fuulduratti butuuf kan nu gargaaru yoo nu ari'e isa nu ari'u kan ammoo garagallee ilaaluu otoo hin taane baqachuudhaan hirraasikuudhaan gara fuuldura keenyaa geenya malee isa duwwaa nu ari'u isa duwwaa hanqina keenya odeessu isa duwwaa dadhabbii keenya odeessu garagallee ilaaluun furmaata fuulduratti deemu furmaata milkaa'uu nuuf hin ta'u. Duwwatti hafuudhaaf yoo sababa nu ta'e malee nyaatamuudhaaf dadhabuuf yoo sababa nu ta'e malee. Kanaaf fuuldura keenya haa ilaallu kaayyoo keenyaaf haa jabaannu ofitti amanamummaa mataa keenya haa beeknu amma keenya haa madaallu yoo amma keenya madaalle iddoo nu barbaachisu geenya. Kuni dhaamsa koodha. Waaqayyo sinaa eebbisu. Yaanni koo isinii fudhatamee hedduun dubbadhe kana keessaa ergaa tokko fudhattan jedheen amana. Gooftaan bara keessan haa eebbisu. Yaada keessan naaf kaa'a. Eebbifama. Baay'ee tokko isin jaalladha isin kabaja. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti ayyaana gooftaa keessan haa tura. Turtii gaarii qabaadha.